Arabtichi tokko araba Yamaniiti taa'eeti nyaata nyaataa jira. Oromoon keenya kuni beelawanii jiranii Yamanii san gubbaa akkuma isaan itti dhaabbatanii Yamanii san kajeelan kadhatan mee ilaalame. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu. Utaraan gabroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu. Oromoo teenya. Lala video makan. Video makan lala. Ani video kan lala tidak. Kalau sudah ber hori tane mo hori, ufi hori gara rumah hin qabnu ma. Kuno akkana jirra jechuudha. Osoo video kana agartanii maas deemtan. Namni rakkatee Somaalee keessa darbee Yaman dhufe Yamanitti sakkarata. Ifis gochan taana kanarratti walirratti raawwataa jira namni keenya biyyattis jijjiiramu asittis jijjiiramu dallaalis laa'u gantuudhaa gantuu. Edaanu duraanuu sababni miidhama kooti miidhaga keeti. Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam jirtan ilmaan Oromoo qaqqaalii hundi keessanuu jirtuu baga jiraattan ni waan gaddaati wanni gaddaa kun waan gaddaati gaddi silaayyuu gadduma yoo biyya teenyees rakkoo yoo biyyaa baanees rakkoo dallaallee ololtuuf gantuun kuni dhaqee waan hin taanetti odeessaa Suudi Arabiyaa deemtee akkasitti hojjetattee biyya kanatti deebitee abbaa kaapitaalaa dinquu dayyaastaata jedhanii dallaalli si oofa. Dallaalli kun kijibduudha. Gurra jalan qabatin dallaalli kijibduudha. Obboleessa kiyya hin kijiba kun dallaaltichi. Obboleettii tiyya dallaalli masa dhufe kun hin kijiba. Kijiba sobdu. Dhugaan isinitti hima. Dallaala jechuun sobdu. Kan dhiiga ilmaan Oromoo lafatti dhangalaafte. Lubbuun ilmaan Oromoo karaa kanatti. Lubbuun ilmaan Oromoo dirree dhawarraa erga bahuu jalqabe Suudi Arabiyaan Finfinneetti hamma galutti lubbuun ilmaan Oromoodhaa bahaa jira jechuudha. Kana hundaa'uu kan godhe dallaala. Kana hundaa'uu kan godhe sammuu mataa keessaniiti. Viidiyoo baay'ee kunoo viidiyoon addunyaa kanarra sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemaa oola. Feesbuukii gubbaa maliyaana ta'e, yuutuubii gubbaa maliyaana. Osoo viidiyoo kana agartanii maas deemtan. Horii taane immoo horii nuufi horiin garaagarummaa hin qabnummaa. Somaalee fi Itoophiyaa jidduutti yoo xiqqaate namni keenya nama kumaat du'aa jira. Somaalee fi Affaar jidduutti yoo xiqqaate namni keenya nama 100 du'aa jira. Kasanirraa hafe immoo gaafa baaraa ga'e baaraaf fixa. Kasanirraa hafe immoo gaafa Yaman ga'e hawaalaa buusii dallaalli kanarraa fudhee kanatti dabarsu asirraa fudhanii gaara Suudiitti oofanii daarii Suudii irratti yoo xiqqaate nama 500 du'aa jira. Suudii keessatti yoo xiqqaate namni keenya gara nama 300 dhumaa jira guyyaa tokkotti. Wanni narraan tana dubbachaa jirtuun kijibaa miti. Dhugaan dubbachaa jira. Amma ijoollee baay'ee maaliif dhuftanii yoo nan jee ati yoo maaliif dhuftee naan jedhan. Ani ammaa miti kaniin biyya kana dhufe ani Suudii san deemeetiin ture dadhabeetiin ammoo asii gad deebe nama baay'ee dhume ta'e gaafa san gaafa nan deeme jechaadha. Kanallees waan goonu ni jira. Amma dhugaadhaa dallaalli sobaan biyyarraa kaasee fidee jira haa jennu. Yaman fidee jira. Warroonni sana'aa Yaman dhuftan akka isin galtan ammoo ijoolleen haaroonni hin beektu waan ta'eef akka isin nagaan gara biyya keessanii deebitan anaatitu isin godhaa. Dhaabbata qayyi masqalii jira as keessa akkuma beekamu qayyi masqalni jira fuudhee isaa biyyatti deebisa xayyaaraan jechaadha. Osoo dooniidhaan hin taane xayyaaraan isaantu gara biyyaatti deebisa. Warroonni namni isaanii as biyya kana keessa dhufee asirra rakkataa jirtan namoonni isaanii as dhufee asii dhukkubsatee asirra rakkataa jirtan hundi keessanuu akka nu qunnamtaniin barbaada. Yoo xiqqaate ji'a 2 ji'a 1 fi walakkaa teessu Yaman irraa Itoophiyaa galuudhaaf gara Suudiidhaa hin deemina. Ziyaa shoodheen kuni laal bar namni keenya kun waan ajaa'ibsiisu keessa nama gurguddaa waa godhuu hin dandeenye ni qeexan amma sadarkaa teenyaa olii akka Abiyyii kana fa'aa qeequu dandeessan. Garuu ammoo waan dallaala jedhamu waan xixiqqoo akkanaa tana fa'aa ittiin dubbattan. Silaa waan akkanaa tana ammoo ni dandeenyummaa waan akka amma ziyaa shoodhee maal jan kana guyyaa tokkotti gurra isaa qabnee keessaa baasuu dandeenya. Dallaalli ziyaa shoodhee jan kun yeroo meeqa ijoollee rakkoo irraan gahaa jira. Oromummaan beeku ni gandummaan beeku gosaan beeku sanyiin beeku safuu mallee hin beeku safuu waan safuu jedhamu hin beeku ni. Garuu waan takka irraan argatu. Nama miitee obboleessi kiyya wanni sii dhufu hin jiru. Warri dallaala na dhaggeeffadhaa. Warri dallaala ilmaan Oromoo taatan. Warri karaa Liibiyaa nama ooftan. Warri karaa Somaaleetiin Yamaneen Suudii nama ooftan. Dafqi namaa
dhiigni namaa waan takka waan si godhu hin qabu abaddan waan si godhu hin qabu bara baraan gas si oofa malee ol sin kaasu ani yeroo baay'ee wanti natti hin tolle Oromoon Oromoo nyaachuu Oromoon Oromoo diina kannu amma keessattuu biyya kanatti Oromoon fuudheeti Araba si kanna Arabni fuudheeti si fanniftee halkan guutuu si jala bulti Arabni kun akkuma beekamu nama uummata amantiin beeyne amma keessattuu harka caalutti nuti muslimini Oromoo muslima isaan kana walitti amantii tokko himanna adda fa godhu nuti isaan kana dhugaan isinitti himaa namni Islaamni Arabaatii fi Islaamni Oromoodhaa walitti tokko jedhee dogoggortee jirti obboleessa kiyya nuti Oromoon Oromoo amantiis nuti amantii Rabbiin nuuf kenne jennee qabanne malee amantii Arabaa walitti tokko jennee hin qabanne nuti Arabni amantiin beeku nama ija si keessaa baasee maallaqa barbaadu kalee si keessaa baasee maallaqa barbaadu amma keessattuu dallaalli san qofaame warra karaa nama oofu qofaamiti dallaalli warri magaalaa kana keessatti dalagaa nama geessus baay'atee jira dhalaa takka waggaa 5 naqatan ifiif naqatan isiin maallaqan fudhattu dallaala fudhata Oromootu kana wal godhaa jira amma Oromoo miskiinni tokko yoo karaa dhufe kottu mana si geesseetiin uffata sirraa jijjiiree nyaata sii kannaa jedhee fuudhee mana galcha boodarra immoo awwaalaa buusii jaan akkanaan nuti kanatti abaaramne Oromoon abaaramee jira maaliif na ajjeeftee maallaqa waa barbaadda maaliif si ajjeesee faayidaa barbaada wanni bilisummaa nu kutellee waan akkana tana warri gandummaa oftus asuma keessa dallaaluma kana warri gosa oftus dallaaluma kana rakkoon baay'atee jira namni keenya ka guyyaa dhumu kun nu qoccaa bar akkam namni guyyaa dhumu kun isin rakkisu obboleessa keessa as deemutti hin dhiisina obboleetti teessan as deemutti hin dhiisina warri diaspooraa warri ala jirtanillee dhorka kadidee dhufe immoo inni namni keenya silaa'uudhaan dhamu malee hin argu rakkoodha kadidee Yaman naannoo magaalaa sanaa dhufe lakkoofsa kiyya kana iskiriinii gubbaa fudhatanii na bilbiltanii an dhaqee achirraa fuudhee IOM qayyii masqal dhaabbata jedhamu jira isin galmeessee yoo xiqqaate ji'a 2 ji'a 1 fi walakkaa teessu Yaman irraa Itoophiyaa galuudhaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa isin baay'iseetiin jira natti fakkaata ammoo wanni sabaa yoo baay'isanillee waa rakkoo hin qabdu wanni saba fi waanuma ifiiti hadoodeeti amman kan waan kana viidiyoo kana isiniif hojjedhe arkitanii jirtan nama keenya akka innis keessatti ta'u sadarkaa addunyaatti illee nuti salphannee jirra jechaadha kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi